Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyo keessan jaalatu, isinis Waaqayyo kan jaallattan ijoolleen tawaayidoo hundumti keessan lafaaf bakka jirtanitti nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u nagaa kooti. Qophii keenya guyyaa har'aatiin gaxxamanii kutaa lammaffaa dubartii mucaashii gattee heeruma deemte mata duree jedhuun waliin turra. Seenaa dubartii kanaa keessa waa'ee hedduu barachuu dandeenya. Seenaan dubartii kanaa maal fakkaata? Har'a jireenyi ishii maalirra jira? Seenaa jireenya ishiin dabarsite keessatti immoo dhiibbaan afurri hamaan irratti geggeesse iccitiidhaan otoo ishiin hin beekin irratti raawwate maalinni? Har'oo dhiibbaa kaleessa afurri hamaan irratti taasise sana har'oo barteetti moo hin barre? Kan jedhu anaaf isiniif waan barnoota ta'uu danda'u kutaa kana keessatti bal'inaan laalla waan ta'eef hanga xumuraatti akka hordoftan isiniin jecha kallattumaan gara qophii keenyatti darbina. Seenaa dubartii kanaa baay'ee bal'aa nuti garuu gabaabsinee ilaalla. Dubartiin kun jireenya ishee keessatti dubartii jireenyaaf qabsooftu, jireenya ishee fooyyessuudhaaf akka nama kamiittiyuu wanta ishee barbaachisu guuttattee jiraachuudhaaf kaayyoo fi jireenya ishee adeemsa ishee hunduma sirriitti kan beektudha. Haa ta'u malee namni hojii qofa hojjechuun dadhabbii qofti gahaa miti. Dadhabbiin isaa karaa ittiin milkaa'uu danda'u beekuun qaamni isaa mormu akka jiru immoo hubachuun barbaachisaadha. Dubartiin kun hojii hojjetti malee karoora qabdi malee karoora ishii sana galmaan eenyu akka isheedhaaf gahuu danda'u hin beektu. Mana kiristaanaa hin deemtu, kadhannaan ganamaa fi galgalaa mana ishii keessa hin jiru. Ganama yoo kaate waaqa nagaan na bulchite nagaan na oolchettee maqadhatti malee humni kadhannaa hafuura xuraa'oo jiruu fi jireenya ishii keessaatii fageessuu danda'u hin baramne jechuudha. Kun immoo namoota baay'ee miidheera. Har'as wanta akkasii ni jira. Jiruu fi jireenya namoota baay'ee keessatti akka nama kamitti hin daldalu, hin hojjetu, hin bu'u malee jiruu fi jireenya isaanii kana keessatti Waaqayyo argamee fi akka jireenya isaanii sana isaaniif eebbisu, akka jireenya isaanii sana isaaniif milkeessu namoonni jireenya isaanii keessatti akka dookimaasitti Waaqayyoon waammatan namoota muraasa. Meeqaan keenyatu jiruu fi jireenya keenya keessatti jireenya keenya foonii fi lubbuutiin milkaa'oo akka taanuuf ati nuuf taasisi jedhanii Waaqayyoon namoonni kadhatan namoota meeqadha kan jedhuu fi keenya mataa keenya of gaafachuun barbaachisaadha. Dubartiin kunis akkas turte. Inumaatu namoonni baay'ee yeroo ammaa kana yaada isaanii gara Waaqayyootti deebisanii qalbii isaanii jijjiirratanii abdii isaanii Waaqayyoon taasifachuu caala karaa gabaabaadhaan milkaa'uu dafanii waa yaadan sana bira gahuudhaaf tooftaa hafuura hamaatiin istiraateejii karoora hafuura hamaatiin kan deeman hedduu isaaniitu jiru. Dubartiin kun garuu akkas goote jechuu koo miti. Jireenya ishee keessatti akkuma nama kamittiin hojjetti. Bakki isheen itti dhalattee guddatte baadiyyaa keessattidha. Baadiyyaa keessaa baatee magaalatti galtee jireenya fooyya'aa jiraachuudhaaf yaaddee manaa baati. Sila namoonni baay'een jireenya fooyya'aa jiraachuudhaaf bakka itti dhalatan biyya dhaloota isaanii dhiisanii biyyaatii gara biyyaatti kan godaanan hedduutu jiru. Isheen garuu biyyaa godaantii gaafan isiniin jedhu biyya dhaloota isheedhaa gara magaalaa biraatti siqxe malee fageenya guddaa tarkaanfattee miti. Erga biyya isheedhaa maatii biraa baatee booda hojii jalqabdee magaalaatti hojjechaa jirtu jireenya gaa'elaa dhaabbachuu gaafa barbaadu nama tokko hojii wal barti. Gaafa wal bartu nama kana walitti siqanii jireenya gaa'elaa hundeessanii mana tokkotti waliin galanii jiraachuu eegalu. Gaa'ela isaanii kana garuu maatiin hin beekneef. Gaa'elli isaan raawwatan kun karaa seera biyya lafaatiinis maatiin wal beekee gara mana amantaatiinis immoo mana kiristaanaa beeksisanii osoo hin taane akkasumatti
ofumaa isaanii walii galanii jireenya gaa'elaa hundeessanii wajjin jiraachuu jalqabu. Gaa'elli karaa garaa garaatiin hundaa'e egaa akkuma beektan. Tokko namoonni lamaan erga walii galanii booda maatii isaanii biraan gaatanii firri hollaan irratti hirmaatee gaa'ela gaggeeffamu. Lammaffaan immoo karaa mana kiristaanaatiin gaa'ela gaggeeffamu. Gaa'elli kun lachuu keessa iyyuu hin jiru. Har'as gaa'elli rakkoo fidu gaa'ela akkanaati. Baay'een namoota har'as gaa'ela isaanii maatiin isaanii osoo isaaniif hin beekin osoo manni kiristaanaa isaaniif hin beekin gaa'ela hundeessanii waadaa seenan sana immoo cabsanii diiganii gaa'ela walitti hidhatan sana addaan hiikanii rakkoo guddaa keessa kan galan lakkoofsan qaban. Gaa'elli akkanaa namoota lamaantu walitti dhufee walii gale malee qaamni gidduu jiru waan hin jirreef wal dhabdeen illee gaafa uumamu rakkoon illee gaafa uumamu qaamni gidduu isaanii galee rakkoo kana isaanii furu akka isaan walitti hirkatan akka addaan hin baane qaamni walitti isaan sossobu hin jiru. Addaan baan taanan takka addaan hafuu bichaadha jechuudha. Akka waan dhagaarraa cabeeti walitti deebi'uu hin danda'an jechuudha gaa'ela akkanaa keessatti. Kanaaf gaa'ela kana keessatti osuma waliin jiraatanu nagaaf tasgabbiin osuma jiraatanu gidduu isaaniitti wal dhabdeen ni uumama. Walii galteen dhabamuun ni uumama. Yaadan gargar cabuun ni uumama jechuudha. Mana keessatti namni gaa'ela hundeeffatee gaafa jiraatu karaa adda addaatiin yaadni namaa gargar cabuu danda'a. Tokko namummaadhaan yaada fi ilaalcha namni tokko namaaf qabu yookiin mana isaadhaaf qabu irraa kan ka'e hir'ina jiru irraa kan ka'e namni yaada walii galuu dadhabee walitti ni bu'a. Lammaffaan immoo gaa'ela keessatti qormaata gaa'elaa irraa kan ka'e rakkoon uumamuu danda'a. Qormaata gaa'elaa gaafa jennu waan baay'eetu jira gaa'ela keessatti. Tokkoffaa yaada walii galuu dadhabuu. Lammaffaan immoo gaa'ela keessatti inni yookiin kaayyoo biraa qabaachuu. Gaa'ela walitti hidhamanii ittiin jiraatan sana dhiisanii kan biraa barbaadu gaafa deeman qaama adda biraa immoo gara gaa'ela isaaniitti harkisanii affeeru. Maaltu affeerrama? Hafuurri ijaa kan jedhamu gara gaa'ela isaanii gidduutti seenaadha. Gaa'ela walitti hidhatan sana gidduutti osoo waliin jiraachaa jiranu lamaan keessaa tokko bahee wanta biraa gaafa inni jalqabu nama sana faana dhufee gara manaatti kan galu hafuurri ijaa wajjin gala. Gaafa hafuurri ijaa gale immoo namni suni waa'ee mana isaa dhiisee akka inni ala yaadu taasisa. Kanaan booda wal dhabdeen hin uumama. Maal ta'a? Jireenyi isaanii ni jeeqama. Inni lammaffaan immoo jalqabarraa kan ka'e hafuurri inaaffaadhaan gaa'ela irratti dhiibbaa kan geessistu hafuurri anexilaa jedhamtu ni jirti. Hafuurri anexilaa jedhamtu kun bifa lamaan laallamti. Anexilaa dhiiraa fi anexilaa dubartii jedhamtee bakka lamatti qoodamti. Anexilaan dhiiraa dubartii irra boqotti. Anexilaan dubartii dhiira irra boqotti. Anexilaan dhiiraa dubartii irra boqottu suni dubartii sana akka haadha manaa isheetti ilaalti. Ofii akka abbaa manaa taatee dubartii sana hooggantee jiraachisuu barbaaddi. Bulchuu barbaaddi. Ofii ishii malee qaamni adda biraa namni adda biraa dubartii sana biraa akka hin deemne akka jireenya wajjin hin gaggeessine ni daangessiti. Humnaanis haa ta'u cabsaniillee yoo walitti dhufan gidduu galtee addaan baasti. Sababa garaa garaa uumtee wal dhabdee uumuudhaan rakkoo adda addaa irratti fiduudhaan addaan baasti. Waa'ee hafuura anexilaa guchaa ishii raawwattu fammeenya ishii raawwattu yeroo biraatti deebinee mata duree haaraadhaan laalla. Dhiibbaa jireenya dubartii kanaa keessatti dhaqqabe gaafa ilaallu dubartiin kun wal dhabdeen gaafa uumamu waan xiqqoo irraa kan ka'e osoo teessee qullubbii yookiin immoo shunkurtiisa jennu muraa jirtu gaafa wal dhabanii afaan walitti darban abbaa manaa ishee kanatti maal gooti? Albee futee itti darbatti. Kanaan booda dhiibbaan irra ga'e jettii sodaattee manaa baatee baddee gara biyya ishiitti baqattee galti. Ilaala. Rakkoo xiqqoo uumame sanaan jechuudha. Amma maaltu achi keessatti dubartii kana akka faaffee jettanii yaaduu dandeessu? Tokko ilaalcha dogoggora ishii ta'uu danda'a. Lama keessa ishii yookiin quufa ta'uu danda'a.
Namni tokko tuffiirraa kan ka'e nama sana ni tuffata yoo ta'e gaa'ela isaaf kabaja iddoo hin qabu yoo ta'e rakkoo akkasii uumuu danda'a. Lammaffaan immoo nama sana hafuurri hamaan nama sana keessa jiru akka faaffa'ee yookiin immoo waliigaltee akka isaan dhabanii adda ba'aniif gochuu danda'a. Hafuurri hamaan yookiin ana xilaansineen jedhe kun keessumattuu gaafa abbaan manaa bahee hojii oolee gaafa manatti galuu dursitee dhattee haadha manaa irra boqottee abbaa manaa aarsuu barbaaddi. Abbaan manaa gaafa alaa galee gammachuu barbaada. Akka isheen isa simattuu barbaada. Akka isheen lafaa kaatee noori jettee yookiin akka isheen isa dhungattee simannaa gootee fi manatti akka inni galchitu kan barbaadu jechuudha. Hafuurri hamaan sun immoo qaama nama sanaarra teessee isheerra teessee maal gooti in aarsiti. Nama sanatti gaafuma isa argitu in aarsiti fuulli itti jijjiirama maaliif nyaara natti goortaa jedhama. Kanaan booda wal dhabdeetu uumama. Yookiin immoo gaafa inni alaa gara manaatti galu waanuma xiqqoo wayitiin gibbima gaafa inni seenuudhaaf ka'u waanuma hin taane wayii gibbii keessatti arguu danda'a. Gibbii kana keessatti waan kana maafiin sirreessitu jedhee gaafa inni dubbatu sababuma sanaan kaasanii dubbii sun guddattee wal dhabdeen uumamaa jireenyi gaa'ela isaanii diigamuutti deemu. Namoonni baay'een sababa kanaan kan ka'e wal dhabdeen uumamee gaa'elli isaanii kan diigamu baay'ee waan jiruuf. Amma dhimma gaa'elaa keessatti nama tokkoon hafuurri hamaan jiruuf jireenya isaanii keessa galee gaa'ela isaanii diiga jettee gaafa itti himtu nama hubannoo fi kennaa amantaadhaan bilchaate yoo ta'e malee kana si amanuu hin danda'u. Akka baacotti kan laalutu jira. Kanaaf egaa rakkoo baay'ee uumuu danda'a waan ta'eef sirriitti mana keessatti kadhannaan saganni coomni yoo jiraate garuu waan dhufu kana mormii dhufu kana dhiibbaa hafuurri hamaan jiruu fi jireenya gaa'elaa keessatti gaggeessu kana maal gochuu danda'ama daangeessuu ni danda'ama. Kun hin jirre taanaan garuu hafuurri hamaan osoo hin beekamin osoo hin hubatamin karaa adda addaatiin jireenya gaa'elaa jeequu danda'a. Dubartiin kunis gara biyyaatti galtee erga biyyatti galtee ji'oota muraasa lakkoofsistee booddee waa tokko dudduuba deebitee gaafa yaaddu qaamni ishii dabaluu jalqaba. Maal inni qaamni kiyya maaf dabale jettee gaafa laaltu garaa ishee keessatti gadameessa ishee keessatti mucaan uumame. Gaa'elli isaan hundeeffatanii maatiin isaaniif beekee hin jiru. Manni kiristaanaa isaaniif hin beekne. Namni gidduu isaanitti gaa'ela isaanii dhimma gaa'ela isaaniif beeku hin jiru. Kanaafuu nama kana deebisanii walitti namni araarsu waan hin jirreef fageenyarra waan ta'eef namni sunis immoo bakka ishii biyya ishii dhaloota ishii beeka malee manaaf naannoo maatii sana waan hin beekneef ishee barbaaduudhaaf itti ulfaate isheen isa achi deebi'uudhaaf hin sodaatte achumatti hafte mucaa sana deessi. Meeqatu rakkoo akkanaatiin mudatama laalaa. Erga maatii biratti galtee mucaa kana deessee booda mucaa kana qabattee maatii bira jiraachuudhaaf itti ulfaate. Maatiin sunis immoo ijoollee waan hin qabneef mucaa sana ni guddisna jedhanii waadaa galanii fi irraa fudhatan. Narmeen ishee mucaa sana irraa fudhattee jechuudha. Amma dubartiin kun jireenya adda biraa eegaluudhaaf yaaddii jechuudha laalaa. As keessatti amma wanti nuti ilaalaa jirru bu'aa bahii jireenya isheen dabarsite keessatti rakkoon ishii qunname maali? Rakkoon kun immoo akka ishii qunnamuuf maaltu bu'uura ta'e kan jedhu laaluudhaaf deemaa ture. Kanaan booda isheenis maal gooti? Gaa'ela biraa hundeessuudhaaf yaaddee gaa'ela biraa hirmaattee heerumti. Gaa'ela kana gaafa hundeeffattu ammas gaa'elli kun waliif ta'uu didanii gaa'elli isaanii diigamee karaa mana murtiitiin ammas gaa'ela isaanii diiganii deebitee gara manaatti galti. Ilaala lammaffaadhaa jechuudha. Namoonni baay'een gaa'ela hundeessu gaa'elli isaanii ta'uu fi didaa in diigamaa inama. Dhiibban isaa maalinni kan jedhu namni hubatu jiru. Namni garuu maal jedhu isheen amala hin qabdu. Namaan walii galtee gaa'ela ishii kabajjee jiraachuu hin dandeessu. Yeroodhaan yerootti gaa'ela ishii jijjiiruu waan barbaadduuf nama haaraa waan barbaadduuf qofa akkana taasisti jedhanii namoonni ala dhaabbatanii amatanii qofa dhiisu. Rakkoo keessa ishee jiru garuu namni isheedhaaf hubatee hin jiru.
Kuni kanumaan haa turu jettee waggoota hedduu erga teessee booddees ammas immoo nama biraadhaan gaafa gaa'ilaaf gaafatamtu ni heerumti. Ni kaffaate sadaffaa. Sadaffaa ammas dubartiin kun gaafa heerumtu bakka heerumte sana booda erga turanii booda daa'ima tokko argatu. Jireenya isaanii ittuma fufan. Qormaannis jiraatu dandamachaa isa kaleessa dabarsite sana obsaa ammas dandeessee utuma jiraattu ammas mucaa kan biraa argatu. Mucaan sun yeroo booddee jalaa boqota. Kun godaannisaa isheetti akka ta'u taasisa. Kanarraa kan ka'e ammas gaa'elli sun ni diigamaa mana sanaa baatee deema. Qabeenya addaan hiratu. Nama meeqaffaa? Nama sadaffaa. Ammas keessatti wanti isheen hubachuu qabdan maayin gaa'ela ishee kana akka isheen deegdu wantoonni ishee taasisan kun maal inni kan jedhu as keessatti hubachuu danda'uun barbaachisa. Kana booda waggoota hedduu erga teessee booda ammas gaafii gaa'elaa biraa gaafatamte arfaffaa. Gaafa gaafatamtu gaa'ela arfaffaa kanas ammas hundeessitee maatiidhaan wal beeksistee gaa'ela arfaffaa kanatti fufti. Gaa'ela arfaffaa kana keessatti jiruuf jireenya ishee gaggeessuudhaaf jecha bu'aa bahii jireenya ishee dabarsuudhaaf jecha waan hojjetamuu qabu hunda hojjechaa ijoollee argatte guddisuudhaaf jecha dhamawwee galte. Maalis haa ta'u maalis jette gaa'elli kiyya kanaan dura milkaa'uu hin dandeenye. Amma garuu ergan gaa'ela kana jalqabee waan barbaade haa ta'u hin dhiisu jettee gaa'ela isheetti kutannoo barbaachisaa laala. Jalqaba isinii kaaseera. Afuurreen eegalaa jedhamu gaa'ela keessatti namni gaa'elaan hundaa'ee akka hin jiraanne dhiibban inni geessisu baay'ee. Namni sun akka manaa ba'u sababa taasisa. Sirriitti akka qabattan wantiin barbaadu waa'ee afuurreen eegalaa bal'inaan dhiibban inni gaa'ela irratti gaggeessu maal akka ta'e sirriitti ilaalla yeroo itti aanu keessatti. Raafilii fakkeenya amma isinii kenname dubartiidhaan siniif ka'e kuni gochoota boruu iftaan jiruuf jireenya keessan keessatti argitan. Gochoota boruu iftaan waa'ee afuura kanaa qoratamee irra gahame sin hubachiisa waan ta'eef sirriitti akka dhaggeeffattan nan barbaada. Kanaan booda jireenya ishiitti fufti ijoollee baay'ee argattan. Ijoollee ja'a argatte. Ijoollee ja'a argattee walii galuu dadhabu, walii galtee dadhabu gaa'elli isaanii amma diigamuudhaaf raafamarra gaha. Abbaan manaa ishee kabajaa waliin jiraatan baay'ee tattaafata in hojjeta bu'ee bahaa gaafa hojjetu amma hojjete sana argachuu hin danda'u. Isheenis manaa hin hojjetti dhugaatii garaa garaa ni gurgurti waa garaa garaa hojjettee jiruuf jireenya ishee gaggeessuudhaaf baay'ee tattaafatti. Innis immoo bifuma kanaan waan hojjechuu danda'u kamirratti iyyuu bobba'ee ni hojjeta. Garuu gaafaas deebi'anii jireenya isaanii ilaalan duwwaadha jala. Milkaa'uu hin danda'an. Kanarraa kan ka'e guyyaa tokko maal gooti kaatee gara mana warra qaaluu deemti dubartiin kun. Jireenyi keenya in hojjanna akka nama kamittuu milkaa'uu hin dandeenye. Maaltu akka nuti hin milkoofne nu taasisa jettee gaafatti. Egaa akkuma beektanii namoonni baay'een jireenya isaanii kan gaggeeffachuu barbaadan laphee isaanii deebisanii gara waaqayyootti osoo hin taane qaallichaadhaan hafuura hamaadhaan gaggeeffachuu waan barbaadaniif furmaata gaafa dhabdu mala gaafa dhabdu gaafattee deemu. Garuu wanti nuti hubachuu qabnu as keessatti warreen mana qaallichaa deemanii mana tonqaa'ee deemanii wanta ofii isaanii barbaadan kana gaafatanii jireenya isaanii waan hafuura hamaa gaafatan kanaan deeman amananii deeman jireenyi isaanii amma milkaa'aa kan jedhu gaafa gaafattu. Isin amma hin dadhabdu hin buutu umuriin abbaa manaa keetti gaafa waggaa 40 guutus sooressa taatu jedhaan. Amma namichi waggaa 40 guunnee jechuudha. Ganaa gaafa inni waggaa 40 ta'u sooressa taatu jedhee gara manaatti akka isheen deemtu taasisa. Qarshii isaa irraa fudhatee. Isheenis abdii godhattee kana lapheetti qabattee jireenya ishee gaggeessu jechuudha. Jireenya ishee egaa haala kanaan gaafattuuftu jireenya ishee kana keessatti buutee bu'aa gaafa laaltu waggaa 40 yoom gaa jettee ilaalti. Umurii namichaa lakkaa'uu eegalti. Maal gochuuf sammuu ishee keessatti kan seef ta'ee jiru waggaa 40 gaafa inni guute nuuf darbaa ni sooromna jettee waan yaadduuf.
amma jireenya isaanii keessatti hafuurri hamaan akkamitti akka inni geemii taphachaa jiru laala. Jalqaba gaa'ela ishee keessatti rakkoo hedduu itti uumeera. Gaa'ela kanaan akka hin milkoofneef immoo dhattee gaafa isheen isa gaafattu haala badii umurii ishiin hin beekne malee umurii irratti ittiin balleessuudhaaf jireenya isaanii balleessuudhaaf ga'u itti himaa jira jechuudha hafuurichi. Eenyurra bulee xunqaa icharra bulee jechuudha. Isheen garuu akkamitti hiikkattee jiraatti waggaa 40 gaafa guutee ni sooromna jettee yaaddee teessi. Namichi gaafa waggaa 40 guutu dubartii kan biraa walitti osoo ishiin hin beekin mucaa dhalfataa latti. Argitan amma jireenyi isaanii soorummaan isaanii sun gara eessatti deemaa jira? Gara diigamuutti deemaa jira. Kanaan booda dubartittiin maal gooti? Namicha himatti mana murtiitti erga isa himattee booda faayilli dhufe isaa argata. Qabeenyi isaa akka kabajamu, manni isaa akka kabajamu taasisti. Kana gidduutti ijoolleen keenya waan nyaataniif waan dhugan dhabuuf jirraati. Maal nu wayya koottu ana himadhu jedhee of himachiisamu ishee mana jirtu jedhu. Haadha ijoollee isaatiidha. Gaafa of himachiisu qabeenyi kun kan kiyyadha. Kan kiyya waan ta'eef homaa irraa hin qabu jettee gaafa himattu qabeenya sanarraa homaa irraa hin qabu jedhee farrama. Dubartii ishee alaa dhufte sana haala kanaan ofirraa daangeessu. Mana keessatti sababa kanaan wal lolu namichi kun biyya gadhiisee sababa kanaan bada. Jireenyi isaanii haala kanaan diigan. Isheenis ijoollee ishee qabattee kanaan booda gaa'elii nan barbaachisu jettee murtooftee amma ijoollee ishee qabattee jira. Maal hubanna egaa? Gaxxamanyii kanarraa wanti nuti hubannu waan baay'ee jira. Namni hafuura hamaa amanee gaafa deemu naaf raawwatama jedhee gaafa hafuura hamaa amanu dhumarratti sa'aatii inni itti beellame sanitti badiitu si eeggata malee wanti inni yaade sun isaa milkaa'uu dhiisuu danda'a. Milkaa'uus immoo yeroodhaaf malee isaan fayyadu. Amma hafuura hamaa abdatan osoo waaqayyotti bu'anii osoo laphee isaanii deebisanii gara waaqayyotti bu'anii gaabbii galanii murtaanii kan jiraatan ta'ee jireenyi isaanii suukanaa'u. Tasgabbaanii osoo ta'anii waliif murtaanii osoo ta'anii rakkoon isaan irra dhufu. Har'a rakkoo namoota hedduu keessatti gaa'ela hedduu keessatti rakkoon akkanaa ni uumamu. Rakkoon akkanaa gaafa uumamu maal gochuu danda'utu nurra jira. Rakkooleen akkanaa gaafa uumamu maal gochuu qabna kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Furmaanni isaa waaqayyo biraa malee hin argamu. Furmaanni isaa gaabbii galuudhaan gara waaqayyotti deebuudhaan boo'ichaan malee hin argamu. Coomiidhaaf kadhannaadhaan malee hin argamu. Namni isa kanarraa fagaatee namni isa kanarraa deebi'etu rakkoon adda addaa akka isarra ga'u taasisa. Mataa isaatiin hafuura hamaa ofitti gottatu. Kanaaf hafuurri inni xilaa kaayyoo ishee inni guddaan gaa'ela namaa diigu. Hafuurri inni xilaa kan isheen irra teessu adda gubbaa yookiin ija gubbaa teessi. Hafuurri inni xilaa kun inni xilaa jechuun golgaa ijaa jechuudha. Ija kan golgitu waan namni tokko fuulduratti yaadu karoora namni tokko fuulduratti qabu dursitee kan beektu karoora namni qabu sun dursitee kan beektu karoora sana immoo gaafa inni galmaan ga'uudhaaf hojii eegalu dursitee kan jalaa balleessitu harkatti kan qabdu akka inni jalaa badu kan gootu hafuura goomattuudha. Hafuurota jiran irraa xilaa wanti adda ishii taasisu dursitee wanta ati yaadde beekuudhaan maaliif adda kee irra teessi waan ta'eef dubbii keetiin gaafa ati dubbattu qaama kee keessa teessee dhageessi jechuudha. Faayila kee dursitee beekti jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko moobaayilii keessirraa fuudhee moobaayilii kee keessa appilikeeshinii jiru suuraa jiru bakka jiru ni beeka taanaan baasuudhaaf dafee isatti ulfaatu akkuma sirraa fuudheen banatee ilaaluu danda'a. Nama tokko paatarnii kee itti himtee piin koodii kee itti himtee lammaffaa deebi'ee gaafa bilbila keessirraa fuudhu banuudhaaf itti ulfaatu hin beeka waan ta'eef. Hafuurri inni xilaan isa akkasii. Dursitee mistira kee kan qorattu, eenyummaa kee kan qorattu, amala kee kan qorattu, amala kee irratti hundooftee immoo waan ati gara fuulduraatti yaaddu sana sirkaa daangeessuuf balleessuudhaaf tattaaffii kan gootu. Yoo ofiillee dadhabde hafuurota adda biraa kan ofitti affeertee ofitti harkistee
gargaartota kadhattee si balleessuudhaaf yaaddu. Namni tokko hin barata yoo ta'e barnootaan akka inni milkoofne kan gootu. Yoo milkaa'ee qabxii gaarii argatee darbee milkaa'eeyyuu hojiitti gaafa inni bobba'u sadarkaa hojiirra gaafa inni ga'u kan jalaa qabdu biddeena akka inni hin nyaanneef akka inni nama guddaan taaneef kan taasistu. Namni tokko gaa'ilaaf gaafa inni qophaa'u gaa'ila inni yaadu osoo hin ta'in kan inni yaade kan ofii yaadde akka qunnamsiistu. Kan qunnamsiistu yoo isa dadhabde immoo kan ofii yaade sanallee argate gaa'ila sanatti gammadan akka hin jiraanne kan gootu kan adda bittinneessuuf yaaddu karaa shiidhaa danda'ame hundaa balleessuudhaaf kan yaaddu akka hindaaqqootti kan caartu jechuudha. Hindaaqqoo nama maal gooti? Yoo nyaattee fixxuu dadhabde ni balleessiti. Ni balleessiti. Hin caarti, hin bittinneessiti. Kanaaf afurri hamaan ani xilaa jedhamtu kunis akkasii amalli ishee. Gaa'ila keessatti rakkoo adda addaa uumti. Abbaa manaa fi haadha manaa walitti aarsiti. Walii galtee isaan dhorkiti. Yaada isaanii gargar cabsiti. Waanuma xiqqoodhaan fuuldura isaanii teessee waanuma xiqqoodhaan akka isaan wal dhaban gooti. Qaawwa argattee seentee immoo jireenya isaanii diiguu barbaaddi. Keessumattuu afurri xilaa kun bakka guddaan isheedhaa kennamee kadhannaa fi soomii saganni jiruuf jireenya isaanii keessa hin jiru taanaan akka hin jalqaba isinii kaasee abbummaa irratti fudhachuu yaaddi. Dhattee haadha manaatiin ana abbaa manaati jettiin. Abbaan manaa suni gaafa dhufeetti dhiyaatu akka inni ittiin dhiyaanneef sababa funaanti. Jiruuf jireenya isaanii keessatti gaafa nyaatan gaafa dhugan ittiin gammadan. Yeroo tokko keessumattuu maaltu mama seetan halkan abjuudhaan waa namaa itti fiddi. Abjuudhaan kan wal lolan baay'ee jiru namoonni abjuurraa kan ka'e mul'atarraa kan ka'e kan wal lolan jiru. Abjuu hamaa mul'ata hamaa itti fiduudhaan osoo abbaan manaa wajjin siree tokko irra ciisaa jiranu afurreen xilaa dubartii irratti abbaa manaa taatee moote sun abbaan mana haadha manaa isaa akka miidhuuf dhattee maal gooti? Haati manaa kee abbaa manaa nama biraa wajjin ciisaa jirtu yookiin immoo fedha foon raawwachaa jirti jettee itti agarsiisti. Kan inni arge abjuudhaan akka waan qabatamaadhaan arge itti agarsiisti. Namichi kana dhuguma se'ee keessa isaatti fudhatee shakkuu eegala. Shakkii keessa immoo wal dhabdeen dhufa. Wal dhabdee booda immoo diigumsi ni dhufa. Gaa'illi nama baay'ee karaa kanaan diigama. Kanaafuu maaltu gochuun nurra jiraata? Keessumattuu warreen gaa'ila qabatan gaa'ila isaan irratti xinniqqaaqee barbaachisa. Jaalalli jiraachuu qaba. Tasgabbiin jiraachuu qaba. Kadhannaan jiraachuu qaba. Soomni jiraachuu qaba. Saganni jiraachuu qaba. Afuuronni hamoonni jiruuf jireenya kiyya keessa jirtan gaa'ila kiyya irratti kan na qortan abjuudhaan bifa garaagaraatiin kan natti mul'attanii jireenya kiyya balleessuuf yaaddan. Yaada kiyyaa fi yaada haadha manaa kiyyaa kan walitti buusuu barbaaddan walii galteef jaalala kan nu dhorkitan ilmoo argannee akka eebbifamnu kan nu daangessuuf yaaddan maqaa waaqayyootiin kan hidhamtan ta'a. Waaqni sinaa galaafatu. Jiruuf jireenya kiyya keessaa gaa'ila kiyya keessaa fayyaa kiyya keessaa maqaa waaqayyootiin hidhame bahi jennee abboomuu danda'u nurra jira. Kana yoo taasisne afurri hamaan kamuu jiruuf jireenya keenya gaa'ilaa keessa jiruu hin danda'u. Kan danqaanatti taatu dura kiyya buutee yaada nani yaade karoora nani karoorsisana danquudhaaf waan nan hojjedhu irratti dursitee summii facaastee balleessuudhaaf wanta ati yaaddu hundi maqaa waaqayyootiin sirkaa haa cabu. Samii fi lafti si haa gubu. Manni nani keessa jiraadhu girgiddaan manaa lafti baaxiin isaa qilleensi gibbii kiyya keessa jiru ibidda ta'ee si haa gubu. Gubadhu jettee gaafa ati abaartu achi taa'uu danda'a. Kanan taane taanaan hojii ati hojjettu irratti dursee deemu. Hojii ati hojjettu maasii ati facaastu keessatti maasii facaastee ati baalan argite si gammachiise firii irratti si gaddisiisa. Mucaan ati si dhalatee dhaloota isaatti itti gammadde gaafa guddatee ergattu si gaddisiisa. Yoo maal ta'e afurri kun ni jira taanaan jechuudha. Tasgabbii si dhoowwa jechuudha. Qarshiin ati lakkooftee baay'istee argattee gaafa ati hojiitti ni ka jettu si rakkisa. Galmaati yaadde si ga'uu dadhaba. Bakka si jalaa dhaqe dhabda. Afura salaabii sitti gottattee si fuulduraa fuutee balleessiti nama biraaf geessiti. Iddoo biraatti geessiti jechuudha.
Kanaaf hafuurri ixilaa yaada namaa seentee gaa'elaa fi yaada irratti jiruuf jireenya namaa irratti waan namaa kan hojjettu hafuuraan ixilaa iddoo guddaa kan qabdu waan ta'eef kanaafuu warri gaa'ela hundeeffatee jiru bifa kanaan jabaachuun barbaachisaadha. Kadhannaa gochuun barbaachisaadha. Soomuun barbaachisaadha. Warri gaa'ela hin godhanne immoo gaa'ela gaarii argachuudhaaf dursanii waaqayyotti himachuun barbaachisaadha. Hafuurri hamaan hafuurri ixilaa keessumattuu warra immoo gaa'ela godhan irratti maaltu uumama walitti dhufu. Nama tokko fakkeenyaaf mucaan tokko gaa'ela barbaaduuf nama tokko shamarra tokkotti erga dhufee waliin haasa'anii booda erga wajjin dubbatanii gaa'ela keenya hundeeffanna jedhanii yaadarra sadarkaa yaalatti erga ga'anii booda gidduutti yaadan taane wal dhabdeen uumama. Akka wal dhabdeen uumame addaan citu godhu hafuurri kun jechuudha. Yoo walii galanii gara gaa'elaatti seenan illee xaalqaa gabbinnatiin waan jiruuf yookiin immoo giddu galummaa waan jiruufu nama biraa itti ergiti. Indee namni kun bar seenaan isaa akkanadha. Seenaan nama kanaa akkana waan ta'eef iyyuu kanaafuu maal ta'u siif hin ta'u jetti. Namni sun eenyummaa jireenya isaa keessatti akka inni of shakkaa jiraatu taasisti. Kanaafuu gaa'ela keessatti illee otoo gara gaa'elaatti hin galin gaa'ela kiyyaaf karoorfadhee namni tokko gaa'ela isaa hundeessuuf gaafa karoorfatu yaa waaqayyo jedhee dursee waaqayyoon kadhachuu qaqqaba. Gaa'ela eebbifamaa kan si gammachiisu kan itti gammannee jiraan fireen nuti argannu immoo ijoolleen nuti argannu kan si gammachiisan akka ta'uuf gaa'ela eebbifamaa naa kennee kadhachuu qaba. Hafuura hamaa immoo kadhannaa keessatti hidhuu qaba. Hafuurri ixilaa seexanoon nagaan hin tolchu hundi gaa'ela ani fuuldratti karoorfadhee itti deemu irratti danqaa ta'uudhaaf gaa'ela kiyya keessa galtanii danquudhaaf kan yaaddamtanii jirtan maqaa waaqayyootiin kan hidhamtan ta'a. Waa tokko raawwachuu akka hin dandeenye dubbii afaan kiyyaa fi nama sanaa irratti yaada ishee fi yaada kiyya irratti waa gochuu akka hin dandeenye maqaa waaqayyoo sinidha jechuun abboomuun dirqama. Gaafa sana jiruuf jireenya keessan keessa gaa'ela keessan keessa hafuurri hamaan sun galuu hin danda'u. Mallattoo argitan isaan booda mallattoo argaa deemtan. Yoo isin ni kadhattu yoo ta'e ni tsoomtu yoo ta'e ni sagaddu yoo ta'e maal argaa deemtu mallattoo argaa deemtu laala. Mallattoo akkamii argaa deemtu? Hafuurri hamaan jiruuf jireenya keessan keessatti harka akka inni qabu mallattoolee garaagaraa argitu. Abjuudhaan arguu dandeessu. Gochaa raawwattan irratti wanta isin yaaddanii eebbistanii hojjettan irratti muudannoon gaafa dhufu irranni gaafa dhufu argitu. Jabeessitanii gaafa kadhattan immoo waan sun fooyya'aa gaafa deemu hafuurri hamaan maqaa waaqayyootiin humni isaa cabee bilisummaa argachaa akka deemtan jabina akka argachaa deemtan argitu. Kanaafuu gaa'ela keessatti bifa kanaan jabaachuun barbaachisaadha. Qophii keenya guyyaa irraa kana keessatti waa hedduu akka hubattan abdiin qaba. Gixxamanyi kutaa sadaffaa immoo waa hedduu kana caala kan isin barsiisu isteeppiidhaan ol guddisaa waan deemnuuf hundumti keessan sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan geessanii namoonni hundumtu dhufatanii akka baratan akka taasistaniin ergaa keessanii dabarsaa kan nu barsiise maqaa waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Sibaatilee እግዚአብሔር